بسم الله نستعين ولا أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا جيان دفتن بقنا جيان قمتشون جلال الدين ما سيتي مقالا وداير راحتني خبر كبيراتي سنكيس دفع سندبمو جلال الدين كبدنيف شيكو تخيننا زيارة إسانيتيف دلا خنان وسوجي كبدني وجي كبد الله فخيسني osoo ajaan garagaraa isinii jirtu san hundaa dhiiftanii dursa diinii bilaattanii bakka tanatti argamtanii baga nagayaan dhuftan anaa dhufu isiniin jennee jirra. Rabbi isin haa milkeessu. Bismillaahi rabbi isin haa milkeessu. Bismillaahi rabbi isin haa milkeessu. Ziyaaraa milkii rabbi isin haa godhu. Ziyaaraa sinqii rabbi isin haa godhu. Tagala addunyaa akhirattiin harkatan rabbi isin haa godhu. Nama rabbi jecha wal ziyaare rabbiin jannatan mana qopheessaaf jennii rabbi jannatan mana isin haa qopheessu. Addunyaa irratti illee irra bareedaa mana keessa rabbi haa godhu. Irra gaarii nama keessa rabbi haa godhu. Irra qaceelaa ollaa keessa rabbi haa godhu. Maatii rabbi isin haa qaceelchu. Alaa mana rabbi isin haa qaceelchu. Sa'a nama rabbi isin haa qaceelchu. Diinii duniyaa rabbi isin haa badhaasu. Addunyaa akhiraa rabbi isin haa bareechu. Akkuma isin jaalala diiniif kaatanii dhuftan kanatti duniyaan isin haa jaalattu. Addunyaan hundi isin haa jaalattu. Warra addunyaa roga hundaan itti dhangalaate rabbi isin haa godhu. Yoo xiqqaate waa hedduu baaftanii dhuftan wareegamni yeroo isin kafaltan namni karaa deemuudhaaf waa hedduu baasa. Duraan dursa yeroo isaa qisaasa yeroo silaa bakka biraa haajaa isaa dhuunfaa irratti dabarsuu qabu bakka tanatti dabarsa waa hedduu isa mudata waa hedduu lafa kaa'ee dhufa. Kanumaa fi kan sadarkaa jabduu rabbi biratti namni rabbi jecha nama ziyaaruu qabuuf jechuu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisaan nuuf himanii gurbaa obboleessa isaa ziyaaruudhaaf ganda tokkorraa ka'ee ganda tokkotti deemu. Maleekonni gaafatanii eeysaa deemta gaafa janiin obboleessa kiyya kan rabbi jaaladhuun bakka akkana ziyaaruu deema jee gaafatti himu addunyaa jidduu teessan jiraata walitti isiniitu lakki firummaa olii qabdanii lakki tan olii qabdanii lakki gaafa jiru akkas taanaan deemsi kee deemsa milkii ta'etillee milkooyte jannatan mana qopheeffattee janiin hin baana. Allahu akbar. Rabbi jannatan mana isin haa qopheessu. Rabbi jannatan mana isin haa qopheessu. Hedduu isinirraa gammanne rabbi isin haa gammachiisu. Hawaasni keenya duriis wanni milkaa'in jaalaluma diin takkitti tana. Diinni jaalata nama diinillee ni jaalata. Akka silaa jaalatu yoo barachuullee baate diiniif lubbuu isaanii kan nama diiniifis lubbuu ni kanna. Lukkuurraa hanga lubbuutti wareegama barbaachisu diiniif nama diiniifis ni kafalaan baana. Sheekha keenya ziyaaraa isaaniitiif arra silaa laangee dhuftan ture. Akka carraa isaaniis as jiran isaanii as jiraa dhageenyaan firraa gara diriidhaa qaqqaceeltanii asii wal arguun keenya taate malee achi wal agarrannee yaadu turre yeroo hedduu baay'ilamaachuu turtan nuti isin daddabarsaa ture. Arraa mi'a silaa isin dhuftan akka silaa hawwii qabdanii fi fedhii jaalala qabdaniin qaata dhuftanii turtan garuu guyyaa rabbiin juu malee taatu wal harkaan takhaaliqaati arra wal harkaa jee bakkuma inni itti wal harkaa jee wal harkanii asii fidee wal nu garsiise alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha sheekota keenya isinii wajjin dhufan akka mana marii dhimma islaamaa maayasiitittis warra isinii wajjin dhufan akkasumatti barsiisota majlisaa warra akka sheeymaadii isinii wajjin dhufan xullaabota barattoota diin isinii wajjin dhufan hunda isaaniitu guddifnee galatoonfanna isinillee irra deebinee guddaa galatooma ulfaadhaa isinii jenna inshaallah du'aa'ii sheekha boodaa yoon carraa harka irra deebi'ee isinii godha ammaaf gara sheekhaatti hin dabarsa otoo sheekni dhaabbatu isaan gubbaa dhaabbadhee haasawwan xiqqoon ulfaata waan ta'eef isaan wajjin turtii gaarii fayya. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulayeen keenya haawwan keenya sheekan keenya irraan tana magaalaa awwadaa fi naannoo asiidha achumaan akkana gadoo kara dirree ibaadaa naannoo baadiyyaa si hundarraa kan hin hafin hundi isaanii jaalala diinii qabaniif jecha diin jaalachuu isaanii agarsiisuudhaaf jecha nu ziyaaruudhaaf karoora isaanii duraan torbaan tokko dura ture laangee dhufanii nu ziyaaruudhaaf nuuf hin mujjeenu guyyaa saniis har'aas nu haajaadhaaf direedhaa jiru. Eega kan nafnu jaanii jira laffaati dilatan laffaanii karaa meeqa qaxxaamuranii asitti nu dhufuu isaaniitiif hedduu galatoomaa jennani rabbiin jazaa isaanii haa kabalu hundi keessuma rabbiin jazaa isaanii haa kabalu hundi keessuma rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessa wanni isin fide jaalala diin kana warra itti milkaa'u rabbi isin haa godhu diin kana warra ittiin ol fuudhu rabbi isin haa taasisu diin kun duniyaa fi akhiratti nama milkeessaa warra itti milkaa'u rabbi isin haa godhu hunduma keenya warra quraana rabbiin ol fuudhu rabbiin haa godhu hunduma keenya warra hadiisa rabbiin ol fuudhu rabbiin haa godhu duniyaa bal'oo rabbi isin haa kanu naannoon awwadaa kun duruu uummata naannoo keenyaa kana fakkeenya ta'an dubartoonni naannoo kana uffatan hijaaban shari'aa hordofuu keessatti arrafaa wal fakkaatanii dhufanii arrafaa dubbii ajaa'ibaati durumaanuu uffanni dubartii ni bareecha
hijaabni dubartii ni bareecha faaya dubartiiti waan ajaa'ibaati hawaasa keenya hundi rabbi kana haa godhu haawwan keenya hundi warra keenya kan rabbi haa taasisu warra hara gubbaan ni qabu uffatu rabbi haa taasisu amantiin islaamaa tuni zaahira kana namarraa calaqqifti jaanii waan namarraa mul'atu takka waan keessatti hojiidhaan keessanitti amantee dalaguu qabdu akka waan gubbaa kanaas namarraa mul'atu keessaa odoo bareeddu dubartii islaamarraa hedduu mul'atti islaaminaan yoo isiin uffata akkaataan hayaasi akkaataan qaaftuu saalfii qabatu hayaan odoo bareedu dubartii irraa kan bareedu jaan waan kana gaa dubartoonni keenya keessaa waan naannoo awwadaa durbaa'oo fakkeenya namaa taatanii jirtanii ganaallee fakkeenya rabbi sinaa taasisu ganaallee fakkeenya rabbi sinaa taasisu warra ulamaa'ii horuudhaan ulamaa'ii guddisuudhaan ulamaa'ii bakkaan gahuudhaan fakkeenya rabbi sinaa godhu warra ififillee baratee bakka rabbi sinaa taasisu durmaanuu diiniif dagalee ta'uun beekamtanii kana caalaa rabbiin dagalee sinaa godhu durmaanuu diinaa dhaabbachuudhaan beekamtanii kana caalaa warra tattaafatu rabbi sinaa taasisu durmaanuu ulamaa'ii diin qubsiisuun beekamtanii kana caalaa warra qubsu rabbi sinaa taasisu isinilleen ilmaan ulama isin keessa rabbi haa baasu ilma hunda keessan hortee isin ulama rabbi isin haa taasisu akka imaam Bukhari faa imaam Muslim faa rabbi isin keessa haa baasu akka imaam Shafi imaam Ahmad faa rabbi isin keessa haa baasu akka imaam Malik faa rabbi isin keessa haa baasu dubartii jechuun akka shari'a islaamaatti sadarkaa guddaa qabdi islaaminaa keessatti roga gartokkee hawaasa tokko gartokkee hanga hafillee isin kanaatu hora isin kanaatu guddisee mana keessa barsiisee gabbaasa gaheen keessan islaaminaa keessatti hedduu guddaadha durirraa namni islaaminaa nabiyyi alayhi salaatu salaam nabiyyi keenyatti amanee nabiyyi keenya cinaa dhaabbatee nabiyyi keenya utubee warra isaa Khadiija irraa eegalee sahaaba dubartoonni sahaabaadhaa itti wareegama kafaranii itti waan silaa namni itti wareegama kafaruu barbaachisu wareegama kafaranii amantii kana asiin ga'e abbaan manaa ilmoon diin kanaa wareegamte haadhaa duuba jira abbaan manaa haadha jabduu duuba jira akkuma warri gariin nama jabaa dhiira jabaa hunda dubartii jabduu duuba jira juusan duuba qofa osoo hin taane dura jira diimu yoo laallee isaanuma isin kanaaf dura jiraa'u diininis ta'e diinagdeenis ta'e hawaasummaanis ta'e bakkummaan dubartiin keessan jirre takka kan geessu kanaaf gahee keessa yoo beektan maalummaa keessa yoo beektan isin madarasaa tokkoffaan ilmaan keessaniif madarasaan tokkoffaan bakki ijoolleen itti baabaatti baratu bakki ijoolleen itti dura aliif bartu haadha abbaadha san keessa abbaa caalaa isin kanatti ilmoon dhiyaatti bakki itti ilmoon akka ilaallattu itti illee dhiyaattu namni ilmoo waa himatu irratti bara abbaanis gaatti haadhatti kan dhiyaatti kanaaf yoo haati amantii jabeessite yoo haadha biratti quraanni qiimaa qabaate haadha biratti amantiin qiimaa qabaatte ilmoon itti maraa laalachaa guddatti jechuudha kanaaf ilmoo teessanii fakkeenya akka taatan ilmoo teessan barsiisuu keessatti amantiin tun isin biratti jabduu ta'uu ilmoon isin irraa argoomti warra tarbiyaa hoggaa haasa'u ilmoon haadha abbaa kana waan isaan ja'aniin irra waan isaan dalagan laalti ja'an waan isin hojjetan yoo fakkeenyaaf hamtu kana dhorkuu fedhe dura ifii dhiisuu abbaan ilma isaa waan hamtu kana dhorkuu fedhe dura waan ifii dhiisuu qaba akkanumatti waan taa'e dalagaa ilma isaa waan isaa dhorkuun hin barbaachisu waan taateef haatiinis uffata keessattis naamusa keessattis kabajaa abbaa manaatii hannuu keessattis waa hunda keessatti ilmoon isiidhaa intalti isiidhaa haadhu laalachaa guddatti isinuma kana itti Khadiijaa irraan tanaa Faximaa irraan tanaa isinumaa Sumayyaa irraan tanaa isin kana kanaaf warra akkasii warra ta'uu rabbi sinaa godhu warra akka Sumayyaa dabareessan warra ta'uu rabbi sinaa godhu warra akka Khadiijaa rabbi sinaa taasisu isin kana warra akka haadha teenya Aishaa rabbi sinaa godhu isin akkasitti beeytanii islaaminaan qiimaa nu goote islaaminaan kabajaa nu goote bakka guddoo islaaminaan nuuf qabdii kana yoo fi beeke waan harkaa qaban takka yoo abbaan ziqeeni abbaan harkaa qabu tokko yoo niif gartee qadrii isaan beene akka cirrachaa nama fakkaachuu mala islaaminaan tuni waan qadrii qabu takka hidha guddaa nuti waan irra dalneef maqaan keenya Khadiijaa Faatima Ahmad waan taaneef irra dalne kanaaf miizaan isaan beenu baay'inaan addunyaa kana yoo qoranne warroota amantii guyyaa keessaa seeneetu amantii kana keessatti rajaba daawwaa godhuu keessattis baratuu keessattis hojjetuu keessattis nuti waan irra dalnee guddannee abbootiin keenya islaama turanii akkamatti Khadiijaa taanee Faatimaa taanee waan dhalanneef hedduu islaaminaa kana miizaan isaan beenu qadrii isaan beenu warri amantii kana ala jiru immoo nuuf gaabban osoo amantii kana qabanne jedhee nu hawwan mi'aa imaanaa kana bareedina islaaminaa kana namatti calaqqisuu kana hin dandeenye nurraa mul'anne kanaafuu islaaminaa kana calaqqisuun barachuudhaan dhaabbata maalummaa isaa beekuudha dhaabbata yoo islaaminaa kana waan isin taate hubanne nama tokko islaaminaan beene tokko islaaminaa seensisuu yoo beene dubartiin takka ta'e islaaminaan qabne yoo dhuftee shahaadaa qabsiin jette akkatti islaaminaa shahaadaa qabsitu beekuudha akkatti islaaminaa bareedina islaaminaa namaa himsu beekuudha islaaminaa jechuun maali bareedina islaaminaa isin qabdu maali wanni islaaminaa kana amantii biraarra adda godhu maal akka taate tokko tokko keenya beeku nurraa eegamaa jechuudha namni hundi dhiiraas ta'e dubartiis islaaminaa kun qixa nu dhufte nu hundaa'u adda baafne qixa nu dhufte kullukum raa'i kullukum mas'uulun an ra'iyyati nabiyyi alayhi salaam guyyu islaaminaa dhiira qofattis hin dhufne dubartii qofatti namayyuu nu hunda bakka takka nu dhufte waan taateef wanni dhiira qofa laachisu hin jiru wanni sheekoo qofa laachisu hin jirtu namayyuu
nama yuqita isaatiin roga isaatiin innal muslimiina wal muslimaati jedhe wal mu'min wal mu'minaati wal qaanitiin wal qaatitii jedhe dhiiraa fi dubartii kana lakkaa'ee rabbi takka ka dhiiraas ka dubartii wal qixatti rabbiin lakkaa'e islaaminaa keessatti nama bakkatti shari'aa daddabaafte malee wanti dhiirarra jiru dubartiirraas kasuutti jira jechuudha kanaaf islaaminaa kun kophaatti horii dhiirtii of hin jirtu wanni dubartiin oftuu kophaatti hin jirtu bakka takkatti haa amantiin hunduftee itti gaafatama wal qixaa qabna jechuudha itti gaafatama wal qixaa ana bahachuudhaaf ammoo haatikka haadha manaatti haatikka haadha ilmaanitti abbaan akka abbaatti ilmoo kana diina guddisuudhaaf yoo shooraan irraa eegamu baane yoo qixaa shari'aan nurra keessanii habaan taane ilmaan kana keessaa zamana gartee zamana ahal keessa jira zamana fitinaadhaa zamana hamaa keessa jira zamana kana keessatti namni ilmaan isaa baraarfachuu danda'u yoo haadhaa fi abbaan ilmoo mana keessatti talaalliin godhin quraanaan talaalliin godhin hadiisaan talaalliin godhin aqiidaa sayyaa qabsu yoo talaalliin godhin akka gabbaateen warri amantii kanarraa nama deebisu warri shubaa adda addaa nama naqu warri waan hin taane nama fakkeessu addunyaa kana hunda guutee jira zamana kana faa sooshaal miidiyaa kun duula adda addaa gaggeessan warri duula adda addaa gaggeessu kun baay'ee dubartoota dura dhaabbachuu qabu dubartoota kun nurraan fakkaatu islaaminaan teenya kana nu eegdu kabajaa nuu qabu islaaminaan kabajaa nuu qabdi islaaminaan nuti nu kabajii malee nu ulfeessite malee meeshaa magaalaa nu goonee warri jeetti dura dhaabbachuu qabu nu kana woon qabnu yoo baranne qofa yoo diin maalummaa isaa baranne qofa islaaminaa yoo baranne qofa wanni guddaan isee dhaamu islaaminaa barachuu irratti xiyyeeffadhaa yoo ni namni tokko islaaminaa ni qabsiisin jee maalummaa islaaminaa san beekuu qabnaa jechuudha tokko tokkoon kee dubartiin islaamaa ta'etti akka dhuftee shahaadaa qabsiiftu akkatti shahaadaa qabsiifnu akkatti afaan salaata barsiifnu akkatti aqiidaa barsiifnu yoo ni hin beekne sheekha qofa masjida dhiyeetti barbaaduuf faayidaa qallee qabu yoo akkas taate wannummaan maqaa islaamaa himannuuf hin jiru jechuudha islaaminaa maqaa qofaan maqaa himachuu qofa maqaan faatimaa fi hadiyyaa ta'uu qofaan wanni islaaminaa himachuu takka hin jirtu islaaminaa yoo baranne qofa yoo maalummaa isaa beekne qofa nama naa ibsu iyyuullee yoo ibsuu dandeenye qofa nuti islaamii jennee himannullee qofa dhawannee jennullee deemuu dandeenya amantii bareedduu rabbiin nu kanne kana itti hojjechuun baratuun daawaatti godhuun nama barsiisuun gaheen keenya hunda inuu waan gadii silaa namni daawaa godhu qabu dubartoota waan gadii namatti dhabneetuma nama dubartii baratte dhabneeti dhiirti bakka san dhaabbattee waa hirti malee silaa dubartootaatu baratee waan gadii tasilaa dhiirti qaanfattu hunda isinii barsiisuu qabu baggadii silaa dubartoota dubartii walii qabee waan gadii fatwaa godhu qabu dubartiitu waan silaa isa laalchisubaa fatwaa godhu qabu wali kanaa kun ammoo yoo baranne qofa itti geenyu dandeenya jechuudha dubartiin teenya tabarattee daawaa gootu dubartiin teenya tabarattee fatwaa gootu dubartiin teenya tagatteessee halqaa dubartoota qaraasitu arkuu barbaanna nuti hanqina kanaa qabna waan ta'eef waan kana ammoo yoo martifatee lafaa haatan yoo hidhattanii lafaa haatan wanni isin bakkii isin dakkallee hin geenye jirtu hawaasni kun ammaas yoo isin lafaa haatan hawaasni keessa yoo isin lafaa haatan bakka takkallee waan geenye jiru kanaafuu inshaallah gabaabsaa jiranii waan sattaateen arraa gorsa guyyaa biraa deemedha arra karaa fagoo deemtee dhuguu kana hedduun galatoomaa rabbiin jezaa jedhee qaban diin kanallee rabbi isin abarsiisu diin kanallee rabbi isin abarsiisu daawaa guyyaa biraa waliin goone inshaa Allah bareedaadhe waan karaa deemtee dhuguu rabbi isin abarsiisu wanti diin kana warra ol fuudhame rabbi nu godhu ilmaan keessa rabbi isin gammachiisu fayyaa ta'e rabbi isin gammachiisu abbaa manaa rabbi isin gammachiisu duniyaa rabbi isin gammachiisu diin rabbi isin gammachiisu qomatee isin imaan rabbi haa gootu qomatee isin quraan rabbi haa gootu mana keessan Allah mana keessan khayri rabbi isin haa gootu khayri diini dunya walitti isin haa qabu waan isin yaadde lora rabbi isin haa ta'u waan takkaan fiin karaa takka asar kaanfattan takka tadilii isin irraa buustu takka sarkaa isin ol fuutu tuun ta hasanaa isin qabdu rabbi isin haa taasisu akkasii rabbi isin haa godhu namni tokko gaa lafa dheedeen fitoo ishee abandii maa hin birii jedhani isaan booda deebina insha Allah Allahu akbar akka sigaa sheekonni keenya isin garraanuu mirqaananii daawwat seenanii arra dhuguman nama mirqaansitan akka madrasaa tokkorraa baatanii dhuftanii fakkaattan jamaa Ansaaruddin fi liigii dargaggootaatis guddifnee galatoonfanna Ansaaruddin dhugumatti hedduu nama gammachiiftan wal fakkaatanii warra jannataa kana wal fakkaata warra addunyaa kun wal dadhaba kaayyoo huccuu adii uffate kaan daalatti uffata kaan gurraatti uffatu kaan diimtuu uffata isin ammoo huccuu gosa takkaa uffattaniiti warra jannataa fakkaatanii dhuftanii baan Allahu akbar hedduu bareeddan maaltu kan nama bareecha jennaan diiniin nama bareecha iimaanaan nama bareecha tokkummaan nama bareecha namni wal qabaachuun qabeenya caaltii wajjin jiraachuun jireenya akkana wajjin jiraattaniiti wal fakkaatanii kana bareeddanii rabbi addunyaa kanatti isinaa bareechisaniin jechaa sheekota keenya shee afandii jira shee faamii jira aadam dhalatillee waan biraa seene malee jidduutan ol seenanii jiranii akkasi inshaallah isaanillee isinumaa qalbii fuudhee waan biraa seenanii beekee guma dhufaniin jara jalaachee hafanii jechuudha akkasi ni mirqaanne dhuguma rabbiin ni gammannelleedha akkanatti islaamni walirra deemee wallaaluun walirra deemee wal ziyaaruun nama diin barsiisuun jabaadhu jahamilee itti godhee jajjabeessuun
waan fuulduratti illee itti fufuu qabuudha. Aadaa bareeddu tun gajjabeessuu qabna. Sheekheenya Sheekh Afandittiin isin dabarsa. Isaa wajjin turtii gaarii nuti irraa gabaarri aminuma qaba. Caalmeetti isin jala amin jenna. Warri Rabbi bira waa galmeeffachaa jiru isin namni Rabbi illee akkaan dhagahu isin du'aa isin irraa barbaadna malee hedduu nurraan eeggatin jechuu barbaadeetti isaa wajjin turtii gaarii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bulayan kiyya dhuficha ziyaaraa obboleessa keenya sheekha keenya aalima biyya teenya kan addunyaan guutuun galeensa isaatiif ardii fi samiin gammaddee arra ziyaarreennee dhufne magaalaa Maayaa liigii dargaggootii fi jam'aan Ansaaruddin magaalaa Maayaa keessatti warri argamuu wal tahanii waliin bakka kanatti argamuudhaaf hedduu gammannee waa hunda caalaa sheekha keenyaa fi warra sheekha keenya galchuuf laffe illee dhuguma Rabbiitti hanqina dhibaahuun keenya gar tokkoon dhiifama nuu godhaa isaaniin jechaa nuti namarraan tana dhufuu miti. Haa ta'u wanni takka tana haasofnee mari'annee asayni illee ni jira. Sochii isheenii keenya dhufuudhaaf goone keessatti wanni nuti keessan jirren jirtu akkana sheekha keenyaa wajji kophaa wal harkachuu waan barbaanneef hawaasa bal'aa sanii wajji sheekha madarakii irra laaluun nutti hin toluu jennee wal mari'annee dhibooynee hanqanaafne malee dagachuu fi sheekha keenya yaaduu dhabuudhaaf osoo hin ta'in bifa kanaan sheenas waan akkanaa beekan jechuu barbaadeeti. Abshir Sheekh Afandi isinii beeynee bar baay'ee lama keessan nu daddabarsiifnee badii isinirraa fudhannee jirra. Achumaanuu warri qilleensa gubbaa nu daawwachaa jirtan warri nu bira jiru kun warra awwadaa'e wanti nan ol qabu jiru kunis waan awwadaa'e qabeenya awwadaa'e jechuun awwadaa'e hoggaa awwadaa'e jan namni waa hunda dura mataa keessa maal yaadata jimaa kana yaadata awwadaa'e fi jimaan akka qurxummii fi bishaaniitti addaan hin ba'ani yoo awwadaa'e jiraachuu baate jimaa goggoga yoo jimaan jiraachuu baate awwadaa'e iddoo hin baana addaan hin ba'ani saniif qabeenya keenya akkuma waliigalaattu caalmeetti immoo awwadaa'e ittiin beekama. Saniif isaanii fidee dhufe armaa isaanii dasumaan beekaa jechuu barbaadeetu. Allahu akbar. Ayyee itti fadhaa Sheekh Afandi dhiifama. Maasha Allah galatoomaa jazakumullahu khairan sheekha keenya sheenasiinis jenna. Akkasumatti obboleessa keenya sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliyyi Khaysaa wajjin hangafa lafti bahaatuun dhalchite kan akka biyyattiitti dhuunfaa isaaniitiinuu aalama kanaan dorgomaa jiran nama maqaan godhee Khaysaa sochiin isaan arra sheekha keenya galchuuf godhan tun hedduu itti boonnee ittis gammanne waan ta'eef gamanumaan sheekan keenya galatoomaa isaaniin ja'a. Eegasi sheekha keenya Sheekh Muhammad Tawfiq aalima keenya beekaa keenya hayyuu keenya nuti akka magaalaa Maayaatti sheeyni arraan tana nuti arkanne kun sheekha dargaggeessa aalima fanni hunda walitti qabate ka beekumsa duniyaa kabiitii fi dhaadaa ooltu kanallee walitti qabate dhufee arra xiqqoo malee akka waan magaalaa Maayaatii galee beeyna malee bakka biraatti galetti hin beeynu. Kanaaf inshaallah sheekha keenya Rabbi umrii nuuf haa dheeraysu. Sheekha keenya Rabbi umrii nuuf haa dheeraysu. Jazaa isaallee Rabbi jannataan Rabbi haa gabaluufi. Dhugumatti seenaa ajaa'ibaa dalagee seenaa kitaabaa mi seenaa da'abaan barrooytu. Arra zabana namni addunyaarraa manaamaan maallaquma arku kana keessatti yoo deemillee maallaquma yoo nama sitti haasawu arku keessatti dhagahuun feene yoo maallaqa si wajji haasawan malee biyya maallaqaa tan namni itti kijibee itti faradee balaa meeqaan naamusa isaa meeqa balleeysee dhaqusan hafee hawaasa kiyya lammii xiyya biyyattiya tana fayyaduun qabajee beekumsa qabuun asin nuu galuun hedduu nu boonse nuun nama galata namaan beeyne ta'e malee arra sheeyni arra silaa noobeeliidha badhaasni isaa noobeelii addunyaarra namni takkaan fudhatini haa ta'u teeyriin daaddaasii dorrobde akka jaansanii dhufichi keenya kun warra noobeeliidha caaleenneet nutis du'aa'ii isa duuba godhu jirruufi ta'eega dhufnees goone dhuficha kana sadarkaa noobeeliitti nurraa guuttadhaa nurraa lakkaawwadhaa jennaani. Kanaaf eegasii jamaan keenya Ansaaruddin dhuguma Rabbiitti maqaan uggootan akkuma isin sheekha keenya galuuf jalqabarraa akka isin karoorfachaa turtan yaaduu turtan baallamachuu turtan wareegama haati Mu'aaz hoggantuun jamaa kanaa Rabbi jazaa haa kafaluufi
akkamit dheyna yoom dheyna waan juuf hirriba dhabde hedduun yaada kanaaf nullee hirriba dhorkuu turte. Kanaaf namni hawaasni sheeyni keessa gale hangana sheeka jaalachuun diin jaalachuun dubartoonni keenya hawwan keenya dargaggoon arra jaaramte sadarkaa kana namaa jiraachuun sheekaafillee dirree irra taphattu qophooynee jirra barachuu fi si dhageeffachuu fi si qophooynee jirra jechuudha nama garsiifte. Akka nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa Madiinaa galoo hawaasni isa simate san dirree Madiinaa isaanii qopheessan sanitti hawaasni keenya kan jiru nutilleen beekumsaan yoonii fi qabeenya waan biraa dhabnu ilmaan sheeka keenya kannuudhaan yeroo teenya sheeka kannuudhaan qabeenya miti lubbuu teenya wareeguudhaaf if kanninee jirra jechuudha nu garsiiftanii. Inshallah isinillee jazaa rabbii isinii haa kafalu. Gamanumaan haasawa gaarraan tana guyyaa dheereessanii miti. Isinillee dadhabdanii jirtan asiis nama hedduu jira waan ta'eef obboleessa kiyya sheefaamii itti gaafatamaa dargaggoo liigii dargaggooti kan magaalaa Awwadaa jechuu. Inninis yaada qabu gabaabsee asumaan sheebbaarii jira Adam dhalatee jira isaanirraa waan jiru dhageenya walumaa galatti خدت دفتنيس قالتهم جزاكم الله خيرا سنين جاه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ كينيا قالتهم جتشا ويا رانتنا جا أخذت أركمنا شيخ كينيا شيء محمد توفيق برت أركمنا ليجي درجو مقالة معايا الدوتا كبكبو في أقسم جماعة أنصار الدين كمقالة معايا كتا مقالة وداي كيس تركمو أرى شيخ كينيا وان جالنوف نبي محمد صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء جان علماء دالتو أنبياتي أرنوتي خيمة لديرا خنا ديمني دفنيف علمي أنبيوني حواس برسيسن سن علماء حواس برسيفتي علماء نولو في خنا قامان بكا أدى جرانوس قلبين تينيا أسو شيني بيت تنقلين قلبين تينيا لانجي درقلت حواسا كان هندا وجهتشوخي وان حلالا إيغات الرئ أرقن والحمد لله ربي برنو فيدي خلاف وهندا جالا ونين جتشو وربادو قالت ربي كينيا قالتنا خشيخ كينيا تشينو فيدي نولي زيارة سانيتي برنو فيدي الحمد لله رب العالمين. إيغا ربي قالتهم فني بودا خيستو أبوليسا كينيا برسيسا كينيا شي أنس محمد شيخ جمال علي نما نتي قمنو نما بيتي تون قبدو خيستو شيخ جمال علي فا نموت إسان دوبة التاندلة تكاتو جرا قانو تنبينو خربين قفتي إسان بيقو دلاجرا قيسان كنا سكنا متعنقود خناف غلطوما ألف مرة فرقا كما تكا أول غلطوما بقى علماء كنا أكبيت ديبو سبب نوتاتني شيني كينيلين علمي تيسن تبيتنا كيس بركتي بكلتي فرويتي حواس نقول الرانيات علمي علماء هدوتك الرافع يدو علمي علماء هدون إسان الرابرات شودان بيتي تين دينين هفورا بافتو سر ربي نوها قدو جزاء إساني جنة ربي ها قدو في ورقاتني دفتنيس قلتوما قلتا خيس ربي جنة نسنيها خفلو نتي شيخ هدوتك جالنا نما حلال جالتشو ترى ربين أو في أرنو برفت ولا قرنسيني ولا قردو قرو أما قاف حلالتي شيخ أركات الرسن قرو اللايناتي نوردفات الرّ قياتكو شيخ خنا إجاني أقر راي جنة هووت الرّ أرى الحمد لله رب العالمين ربين إجاو والنقرسيسي هارا خنا ولينو تيسيسي علمي إسانو في دني دفن ورر فيدم ربي نهاقدو أن كان جالان دي مغاي هندي كيسانو جزا ربي سنيها خفلون جا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.